Kenna guyyaarraa waan ajaa'ibaati. Baankii keenyallee asumaan qusannaa keessaniin gabbifattanii michooma keessan baankii Oromiyaa wajjin itti haafuuf isiniin jenna. Marree sagantaan keenya sagantaa afuraffaa irratti qabannee sagantaa ibsaa jama'aa musliimaa torban diidaa Ameeraa Abdul Hakim nama namni hin beekne jiru nama online irrattis ta'e lafa irrattis qilleensa irrattis iddoo hundattuu yeroo ammaa dargaggeessa akkaan ajaa'ibatti beekamtii fuudheera. Kanaaf Abdul Hakim nama irraa ibsa waa'ee jama'aa musliimaa torban diidaa dhageeffannee walitti deebinaa dargaggeessa kanaaf hamileen haa kennaafi. Allahu Akbar. Dargaggoo ijoollee as dhaabattu tana leenjisee yeroo gabaabaa keessatti akka ijoolleen tun isin dura dhaabattee waa'ee jamaa kanaa uummata biraan geessu asbichaa miti gara fuulduratti illee socho'atu halkan guyyaa tattaafirra jiru dhaamsa isaan isin darban isaan irraa dhageeffattu isaan waliin turtii gaarii. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa hunda dursa rabbi galanni haa ga'u ka guyyaa kana asitti magaalaa kanarratti konferensii mata dureen isaa konferensii leenjii dargaggoota waan jedhuun asitti walitti nu qabe ka dhimmi isaa xiyyeeffannaan isaa konferensiin kuni misooma fi barnoota irratti kan ta'e waan san irratti rabbi asitti wal nu garsiise alhamdulillahi rabbil alamin. Waan guddaadha kaayyoon xiyyeeffannaan guddaan wanni gabaabsinee walii dhaabnu sanaan dursa hayyoonni keenya kan bakka kanatti argamtani akkuma bakka adda addaatii baadiyyaarraa magaalarraa deemtanii asitti argamtani as sagantaa kana kabajanii dhufuudhaaf rabbi isin haa kabaju. Hooggantoonni keenya hooggansi mana maree dhimmoota islaamaa aanaa loodee heetosa kan sheeka keenya Sheekh Muhammadiin durfaman akkasumas immoo kantiibaan keenya keessummoonni keenya waan baay'ee imaamman keenya imaamni masjidoota kanneen hedduu wareegama guddaa taasisanii akka dargaggeessi walitti qabamu waan guddaa raawwatanii imaamman immoo as keessa jiran ka'ama baadiyyaa irraa dhufaniitiin jiranii waan guddaa yaalii guddaa taasisan waan kana misoomsuu keessatti jazaa khayrii argadhaa rabbi isin haa galatoomfatu kabajaa guddaa isinii qabnaa jenne wanni guddaan har'a asitti wal geenneef maaliif walitti qabamnee waan jedhu har'a dukkaana kana keessatti akkanatti dukkaanni tolfamee namni asitti wal gahee wanni walitti qabamneef kaayyoon isaa takkaaf takka diinii islaamaa ijaaruudhaan misooma barnootaa diriirsuudhaan misooma naamusaa diriirsuudhaan misooma agartaniitiin diinagdeetiin nama gahoomsuudhaan wanni asitti wal geenneef jaarmayni musliima torban diidaa kan jennuun kun naannoo Oromiyaa kana keessatti jaarmaya barnoota fi misooma islaamaa irratti hojjetu yeroo ammaa kana keessatti jaarmaya barnoota nama waa barsiisu ka nama waa hubachiisu ka nama leenjisu ka nama tokkoomsu ka tokkummaa irratti hojjetu ka qorannoo irratti odeeffannoo irratti cimeetiin hojjetu jaarmaya naamusaati jaarmaya misoomati kan misooma da'awaa misooma barnoota irratti hojjetu jaarmayni kuni har'a sagantaa konferensii dargaggootaa kanarratti hubannoon kennuudhaa deemnu akka dargaggoota aanaa kanaatitti ijaaramne akkuma Oromiyaatti isaa ta'u amma qabatama amma jiru waa'ee kana haasofna wal ijaarree du'aan daa'iin akka daa'ititti yeroo darbe walgahii teennee turre yaadattanii dargaggeessi akka dargaggeessatti haawwanni akka haawwataatti ijaaramnee wal qindeessinee maal dalaguudha qabna sochiin dalaguu qabnu wanni gochuu qabnu maal inni jennee wal gaafannee dargaggeessi keenya tokko karaa lamaan cimsuudha. Irra walii deebina kaayyoon jama'aa kanaa karaa lamaan dargaggoota keenya gahoomsuudha. Karaan lamaan maali? Karaan tokko karaa barnoota amantii islaamaatiin dargaggeessi akka gahoomu akka naamusa qabaatu quraanaaf hadiisa akka baratu gochuudha. Har'a waa'ee dargaggoota waan ta'eef sanaas karaan lammaffaa karaa misoomatiin inni lammeessan misooman dargaggeessi bakka hin taane ka dhaabatu misooma diinagdeetti akka galu misooma biyya kanaa keessatti hirmaannaa akka taasisu akka diinagdeef xiyyeeffannaa kennu misooma sammuu isaatti akka xiyyeeffannaa kennu leenjisuudha leenjii kennu waan biraa of keessaa hin qabu ajandaa biraa of keessaa hin qabu biyyi tun biyya teenna waan taateef akkuma biyya rabbi rahma isaanii haa godhu biyya Sheekh Amaallootee akkuma jenneetiin biyya misoomaati biyya durii irraa jaalalaati akkuma jenne hamma isaa warri dabran sun waan dabranii jiran nu warri har'a jiru kun garuu wal ijaarree wal qindoomsinee misoomuu qabna ajandaan biraa tokko as keessa hin jiru misooma diinitiin cimuu wal ijaartanii masjida irratti hin dhagayamaa miti sagaleen kun sadarkaa masjida irratti sadarkaa gandaati irratti wal ijaartanii wal cimsitanii wanni biraan gootan tokko
haraamarraa wal dhoorgitan kaayyoon jamaa kana waan biraan gootan haraamarraa wal dhoorgitan ajnabii laalurraa wal isin dhoorgina zinarraa isin dhoorgina bakka hin taane oolurraa isin dhoorgina yeroo keessan gumurraa isin dhoorgina karaa amantiiti kun seeraan quraana qara'utti isin ajaju barnoota akadaamii manneen barnoota elementarii fi haayiskuulii kan mootummaan diriirse kana keessatti sirnaan barattanii akka bakka gaarii fidan akka qabxii gaarii galmeessitanitti isin gorsina karaa barnootatitti karaa misoomatiin hojii gaarii akka hojjettan ka qonna hojjetu ka horsiisa hojjetu ka rifeensa sirreessu ka waa hunda hojjetu misooma gaariitti akka hojjetan sagantaan har'aa kun sagantaa dadammaqiinsa waan saniiti sagantaan tartiiban